በቃ ነመነማ ገውዳ ነመጥሩ ደሲ አቲስ ተስገባይ ከረዱ ኡኒሲን ጋኡፍኔ ከረናኒ አሁን እንደሳዩ በቃ እንተስተካከላት ጆሌ ከፋነቴሳ ጆሌቲ ገቲ በኢ ምናምን ሰጀራን ሞ ሂን አገይነት ላኪን አገይን እንጀዳም እንጀዳም ሜ አማ ያዲኒ ረቢ ጅራዋን እንደማ ወልቲሞ ነጋኒ ሞን ቡአ ነጋኒ ሲንታ በቃ ነጋን ከን ሲዴቢያ ያው ነጋ ሜቲ አኩማ ጀዳሜ ኩኖ ጌሳን ጅራቹዳ mana hiriyakiya kashin takkaate suuf walii galee geessutti jirachuudha garuu isheen baay'ee aartee jirti. Erga achi geenyee garuu sosobuu beekaa kolfisiisuuf harkaa balleessuuf jedhee yaalee ture isheen kunuuna kolfisiisaa dheenee achi geenyeerra waan ta'eef deemee gaamoo sanarra geenyerra bakka isheen jirtu riyaan kiyya isheen garuu la beekaa harka balleessadhe tuman of jibbuun deemetti tun of jibbuun deema xinnoo shofii kokkolfee beekoo haasa'eeni akka isheen achi dhaqxu gochuudhaaf yaale garuu isheen hin jaallanne ijoollee biraa deemuun barbaanne. Ordoftoota kiyyaa nagaa gafadhume dura nagaa keessanii akkamii jirtuyyuu maaliin baddani nama barbaadani jeddi laalaa jooko ofiishi badde wagaayyoon keessanuu beektu yeroo baay'ee argitaniitu haadha suuqiitii meeshaalee irraa ajajachuu dandeessu bilbila shiitiinii qodaa baay'ee fiddi meeshaa babbareedaa mana keessaallee fiddi egaa har'a waan ani dhufeef jechuudha waa'ee dhimma koo hundi keessanuu beektu waan ani keessa jiru beektu waa'ee mucaa koo ishee dura godhadhe irratti hundi keessanuu beektu nafaana gadditanii nafaana buusaniittu yaa'u amma carraan jiru carraa lamadha tokko al tokko hiriyaa bira geesseeni waan ni jedhu ilaalcha inni qabaatu ilaala jedheen lammataa immoo maazariin kiyyaallee dhufte jechuudha kana lamaan qofatu hafe malee wal'aansoo baay'ee wajjini wal'aansoo qabnee turre kanafarra meetii wagaayyoo bira fideetiin jirachuudha wagaayyoon illee baay'ee ori'aa turte sila mee waan isheen jettu namni ko amma mucaa silatiitiin iyyuu argatu akkamatti akkastiin dideetu sididee surumayyuu ara minaanin nyaatutu argite manatti galee bishaan amma mucaa akkas qophee bareedduu akka kanaati akkamittiin inni mucaa faana iyyuu nama fuudha miti inkaanii mucaa guddatee dura natti mudidde dura dhaga'uun dide dura balleessaa kan qabu sidha sirriidhaan nimma balleessaa kan qabu si gaayuu haala isaa hundumaa beektamna kana maal jeen balleessaa qabda ay dura innaa ol faana jiraatamu ko wanta jiru sana hunda isaa dubbatteetu malee ammas kanas ta'e sanas ta'e walitti gaa isin karanna mucaa amma anaaf xuruudha nuti anaaf kennitee deemta taana ay number nama maaltu jiru magaalaa Finfinnee keessatti kun mana nama isayyuu ijoollee akka xinnoo immoo qibamee akka kana amma maaltu jibba kanaafuu kennaanii jiraanii akkas jechuu isaatti balleessaa guddaa qaba namni mucaa guddatee bishaan buddus kennamaa kennu akkamittiin dida yaa'u nagowwamsitee bare inni ma sirriidha garuu amma jaarsummaatti manaamini himtanii jennee tookiin karannaa ka namni tokko akka maqaa kun ofneedhe namni tokko jaarsummaan akkanatti hin baane inni nama xuruudha nagaa karannaan nu agaani nama xuruudha amma na bukkee keessa deemte yoo ta'e si garuu nama gaddisiisa baay'ee yaani rakkoon hin jiraane siin qanansiisa maa rakkoon hin jirne bukkee keessa isheen iyyuu baay'ee aaraa dhufte garuu akkamitti nama bira nageessitamnaam jettee anka bakka kunuunsuma qabda maree magaalaa ay nan tanka bakka garuu kennaan akkas jechuu isaatti jiraani ani kuma jedhee akkas garuu fayyu reeti yoo margite san wayyaa uffanne akkas fakkaanne ufne argite malee kanaan dura ko gadda ajaa'iba keessa mataa fa haaddachuuf turre bar aari keessa ilaalama namni tokko sifaanatu jiraatu manatti galee midhaan nyaatu bishaan dhuguu sittin dubbatu hin jiraata mare inseena bakka akka dabbaali jiramti sittin dubbatu galgalan seena ganaman baa galgalan akkasti fanju bakka amma uni jaarsummaa manaamnitti baana nama gurguddaa sitti ergina yeroo darbe moo hiriyaasa tokkotti mee waamee manattennan balaa buuse sanuu akkamti namatti himta kana jedhu balaa gadi buuse hin karannaani bakka atis tasgabbaayii talamaammaxiini amma mucaanennaa na bukkee teessu nagaas xinnoo buusiiti waayini ijoollee xinnoo akka taa'eetu yaada isaa garagashuu danda'a yaaduu danda'a anis kanuma laaleen ishee of biraa deemsisee waan inni jedhu laalu suuqanii lamaan tokkooti ilaalla waan inni jedhu immoo
Kanaaf hordoftoota keegaa waan isaan jedhanii waan isaan si gorsan hin beeku. Isaan immoo mucaa kee faana bahi dhiira maal gootaa isarraa bahii kaa akkasin jedhamu. Ijoollee warra kana Ijoollee amma isatti kana deemii maa akkasin jedhamu. Hin jedhamu sirriidha. Karatamee waanuma faana jaallannaan waanuma faana. Sila balleessiteetta dhiifama immoo ni nagaa. Dhiifama gaafa qophaa kootti dhiifama gaafannaan nareebuun qoosee hin nagaa. Garuu jira nama kanatti nama hamaa miti. Amma rakkoon jiru maal seetanii na dhoskitee na gowwomsitee dura maanatti mudiddeedha. Inni sirriidha. Balleessuu namni dura fakkeenyaaf waan qabu yoo sitti hime ulfaana jaallatte ulfaana jaallatte hojii jibbite amma garuu dubbii daatti ta'e. Amma ati to mucaan qabaatiin namni tokko mucaa maan qabdu maal jedhee si fuudhee booda mucaa wayii qabxadhee to ufee amma siifan kun maal jedha namni wajjin si ari'uu danda'a. Wajjin naari'a yaa atis balleessitee itti dura itti himuu qabda ture wanta jiru hundasaa wanta duratti dabarsite sana itti himuu qabda ture. Ani malee amma immoo gaa inni nagaa ifama siin nagaa. Unis itti dubbanna isheedha amma qe'ee lamaan tokko fi sadan tokko na bukkee teessu yoo atis obsitee na bukkee teesseetti. Maali isheen waan teessu miti bara amma isheen obboloota argachuu ishitti baay'ee gammaddee ijoollee kana dura obbolaa malee guddatte akka biratti guddatte abbaan ishiillee ijoollee qaba fuudheera garuu ofitti hin buutu mana isaa naqxaadha biddeenaa beektamteera ijaan argaan jaallattu. Obbolaa hawwiteetti ishee nama baay'ee gammaddee obboloota ko biraan deemu itti gaafa inni manatti akkasuma caqacaqamoo ammoo manan badafaa itti hafu biraa deemu waasi godhaa itti. Kana kanaatu mucaallee dhibbisee anallee dhibbisee hordoftoonni kooyyuu nafaana dhiphatanii fayyuu akkamitti kun si mudataa minaan jedhanii nafaana kan bootaa jira. Nama gaddisiisa baay'ee garuu unis hin gorsinaanii waan tokko. Amma xiqqoo bakka yiqirtaa yoo jenneen nu agaanis bakka fayyoo buune yiqirtaa jennaan hin da'u. Hin karannaani hin dhagaa ifama yoo jenneen hin dhagaa inni nama bakka nama ga'uudha nama xuruudhas atis tasgabbaa'ii karadhu unis hin dhufnee karannaani waan hundasaayyuu bakka antas takaakkalatis ijoollee kee faana teessaa ijoollee itti gatii ba'i minaamin isa jedhan immoo hin dhaga'iin lakkin dhaga'iin hin jedhamu. Mee amma laaligaa amma foon kee tokko dhiiste foon kee tokko wajjin ba'u jechuudha yoo ta'e illee hunda keenya iddooma tokkotti ijoollee sadanuu walfaana anis innis walfaana yoo taane hundumtuu amma ijoolleen kun haadha dhabanii amma gammachuu qabu haadha malee guddachuu hin danda'usti anatu guddise immoo namni biraan guddisne illee isheen illee tu ta'e mucaan koo isheen kun meetiin illee ana nan beektu akkoo guddise isheen illee irra narraa akkana fagaata malee isaan kun baay'ee kollaabsi anatti baay'ee dhiyaatu kanaafuu isinillee na yaada kennitan giddu gala godhaa giddu galeessatti yaaddanii isaan amma aarii isaati kan akkasii kan saamurkee itti darbadhu deemikaa kan jedhamu aariidhaan akkas jedhu malee riyaalitii isaaniiti. Kanaafuu ani walii atis tasgabbaa'eeti aariinitiin wanta kanaayyuu homaa miti kasi nama mudata maaluma hundumaafuu hunda hin yaadiinii rabbi jira waan hundumaa walitti immoo nagaan immoo hin bu'aa nagaan isin ta'a bakka nagaan kee sii deebi'a. Nagaan kun adeemna rakkoo qabu. Nagaan kee deebi'a amma xinnootti gatii ta'eef inni nama dhaga'u gatii ta'eef iyyuu itti himna. Wanti ta'e simmeetaawwii ta'as yeroo baay'ee yerootti dubbatanii simmeetaawwii ta'a miira keessa galaa sin dhaggeeffatu. Akkasii siniin jedha yaa'u abdiin qaba baqa hin sirreessu jedhee namoonni gidduu galanii maazariin sun dhufti kun wagaayyoon faas jiru. Hiriyoonni koos jiru hiriyoonni isaas jiru jaarsummaa sirriitti namoonni taa'anii maatii umachuudha maatii taa'ee hin amansiisaa abdiin kun jedhee yaada. Ati yaaddee wanti hundumtuu tastakaakkala akkuma duratti keessanitti jiraattu innis gatii agoof maazariin faasiin dhufuu unis jirraa waan hundumtuu tastakaakkala baqa homaan yaaddee ati kaamil basaarayyuu inni gatii waan hundasaayyuu salphaadha. Walfaana ijoollee keessa bassabdee walfaana teessanii walfaana guddistu yaadda'ini ijoollee isaan kun immoo eessayyuu abbaa faadha irraa talayya'anii guddatanii waan hin beekneef iyyuu eessattis hin deemu walfaanadha guddisuu kan qabdus maazarii hin dhufuu yeroota isattis hin himtaa unis hin deemna araarri hin bu'a. Akkasuma goonaa sinin jala sinne du'aa naa godhaa kadhannaa naa godhaa tsalootii naa godhaa hunduu akkasirraa akka milkaa'u. Akkasiniin janaga satti aanu waan rageenya jirtu waan ta'e walumaan ilaalaa deemna.
Wagaayyoon immoo suuqii ishii ilaala. Kuno wagaayyoon meeshaa babbareedaa qabdi, qodaa babbareedaa qabdi. Qodaa mana keessa meeshaa mana keessa hunda isaayyuu akka barbaadan ajajachuu dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anillee meeshaa mana keessa amman qabu hundallee ishuma biraatti kana fudhadhu. Irra caalammoo jechuudha gaafa mana kiyyatti galu wagaayyo isigaa kamitti akka asumaan kaasaa siin jechuun rabbi babbareedaa sana ajajjeenaa fidda. Inni akkas fakkaataa bilbilaa fi bilbila qabdii meeqa bilbili kee duwwaa 9 17 dawwalaa fi dhugaa sini kan barbaadan meeshaa barbaadan online irraa ilaaltanillee yoo ishee gaafattanii sini fiddi akka barbaadanitti jechuudha. Na jajjabeessaa isheenillee kaddaamaa turtee biyya Arabaatti uftee Saawudiidhaa uftee qimamii madaamii turtee argitanii garuu goobaziidha achi uftee suuqii hamma kana ga'u banattee kun ergasii Finfinnee makeessa hin jiraatte jechuudha. Waan nan si murteessina nagaddanii jiraachuu dandeessu kun suuqii akka kanaa yoo banattan fataa'etti.